OBS filannoo uummataa. Yoo nuti manaa baanuu waaree naannoo sa'aatii 4tiin guyyaan isaa guyyaa gara kaaba Itoophiyaa kanatti imaluuf kaane waan ta'eef imala keenyaaf waan nu barbaachisu hundumaa qixeeffannee qajeellee iddoon amma ilaalaa jirru kun qe'ee warra eekkaa daalleetiin. Qe'ee warra eekkaa daallee kana of cinaatti ilaalaa nama asii fi achiin ganamaan ba'ee jireenya isaa mo'achuudhaaf wal jala hulluuqu bitaa fi mirgatti ilaalaa deemaa jirra. Imala kanaaf jalqaba kan ta'e qe'ee warra Tufaa Raddoo qe'ee warra eekkaa daallee keessa imalaa jirra. Imbasiiwwan Keeniyaa fi Ingilaandi harka keenya bitaatti ilaalaa qe'ee warra eekkaa daallee. Akkan odeeffadhetti naannoo kana Abeebee Suuq jechuudhaan waamu warri ormaa. Anis achirraa ka'ee Abeebeen kun eenyunni jechuun eegalee. Abeebeen ilma Tufaa Raddoo warra eekkaa daallee warra Finfinnee hundeesseedha. Fita uraarii Abeebee Tufaa Raddoo obboleewwan 13 waliin kan dhalate yoo ta'u salgan isaanii ijoollee dhiiraati. Birraa fi Malkaa, Daadhii fi Giraashmaach Gabraamlaak, Odaa fi Bayyanaa, Mooruu fi Gurmuu, Garjii fi Malee, Eekkaa fi Qarshiin fa'aa obboloota Abeebee Tufaati. Wanni Oromoo fita waraarii Abeebee Tufaa farda gulufuudhaan beekama. Iddoo garagaraattis hoogganaa fardeenii jedhamee yeroo baay'ee mirgaan galeera. Seenaan isaa akka dubbatutti fita waraarii Abeebee Tufaa Arsiirraa lafa gaashaa 496, Horra Guduruu Wallaggaarraa immoo lafa gaashaa 60, Shawaarraayis gaashaa 42 qaba jedhama. Kanaan alattis Abeebee Tufaa Wallaggarraa koonyaa Horra Guduruu Wallaggaa, Shawaarraa immoo koonyaa Jibaatii fi Maccaatti nama bulchaa tureedha. Abeebee Tufaa bulchaa fardaa Amboo hanga Fiichee, Fiicheedhaa hanga Jiddaattis nama ta'uun tajaajileedha. Karaa Arsii kanaanis Machaaraadhaa hanga Baatuu fi Adaamii Tulluutti hoogganaa fardeenii jedhamee beekama. Finfinnee keessaa iddoon amma Fiiluhaa jedhamu kun kanaan dur hora Finfinnee jedhee Tufaa Araddoo kalloon isaa hora obaafachaa tureedha. Oromoonni naannoo Finfinnee jiraatan Amboo hanga Fiicheef Sulultaarraa dhufanii loon isaanii hora obaafachaa akka turaniidha. Fita uraarii Abeebee Tufaa dhalatee ganna 11ffaasaatti Giraashmaach, ganna 15ffaasaatti immoo Qanyaashmaash, ganna 20ffaasaatti immoo aangoo fita uraarii nama argateedha. Fita uraarii Abeebee Tufaa Raddoo lola Adiwaa irratti fita uraarii Baalchaa Abbaa Nabsoo waliin duula fardaa to'achaa erga turanii booda hoogganaa loltuu Itilii fardarra taa'anii morma isaa muruudhaan Minilikiif gootota fidaniidha. Abbaan ijoollee torbaa fita uraarii Abeebee Tufaa Raddoo bara 1918tti goota boqoteedha. Xaafoo geenyees lafa awwaalchi Tufaa Raddoo jiru agarree seenaan siyaa yaadatu jennee bira dabarree. Akkuman achi ga'eenan sirba goota kanaaf sirbame sirba Abeebee Tufaa boora isaa qilleensarra kaachisa jedhu yaadadhe. Abeebee Tufaa silaa boora isaa qilleensarra kaachisa, sodaadhe jaalala isaa booda isaa bineensa na nyaachisa jechuudhaan kan sirbite weellistuu Bishirii Aboorishaati. Abeebee Tufaa silaa boora isaa qilleensarra kaachisa, boora isaa qilleensarra kaachisa. Bakka beela maama
yoo xiqqaatee imala kiiloomeetira 325tu fuuldura keenya jira waan ta'eef laga xaafootti gorree ciree wayii nyaannee buna keenyas dhugnee konkolaataa keenya seennee daandii gara kaaba Itoophiyaa kana qabanne. Daandii bitaa fi mirgatti manneen jireenyaa akka malee mimmiidhagan gamooleen ammayyaa ogummaa guddaan ijaaramantu mul'atu. Kanneen amma ijaaramaa jiranis daandii gamaa gamanaa tarree galanii dhaabbatu. Tokko tokkoon isaanii immoo eegalanii achumaan kan hafanis jiru. Waan abbaa hin qabne yookaan immoo kan irraanfatamanii gataman fakkaatu. Naannoon kun baay'inaan naannoo ijaarsonni garaagaraa itti baay'atan waan ta'eef mukkeen baargamoo jedhamantu itti baay'atu. Baargamoon kunneen mukkeen biyya kana keessa jiran kanneen bishaan garmalee lafa keessaa xuuxuun lafa goggogsan keessaa isa tokkodha. Sandaafaan kun baay'ee qorrisi abbeerra ganama Finfinnee dhabaane amma magaalaa baay'ee bareeduudha. Dhiyeenya magaalaa Finfinneetti argamti. Nutis ganamaan Finfinneedhaa kaane gidduu kanas dhimmoota adda addaatiif waan biraatiif tutturreerra gara laga Xaafoo fa'aa kanas gara sa'aatii 4 ta'a amma yeroo iddoo kana geenye garuu magaalaa baay'ee qabbaneeftuudha. Haala qilleensa baddaa jedhamu kan qabdudha magaalaan kuni. Magaalaa umurii dheeraa qabdu illee akka taate hin dubbatama magaalaan kun. Finfinneedhaa kaane nuti karaa kana gaa waanuma ija namaarra bobbo'es ilaalaatu dhufne baay'inaan ijaarsa manneeniif kan mul'atu karaa kanarra. Kanallattis immoo akkasuma manneen daldalaatu baay'inaan karaa kanarra kan jirani manneen jireenyaa baay'ee miti. Nu egaa gartee itti malaa jirra amma garatti mallummoo daawwattoonni keenya yoo nu faana bu'an faana gaazexeessaa keenya har'aatiin ni daawwatu ennee yaana. Imala keenya har'aa kanaan egaa reefu kan nuti magaalaa Finfinnee keessaa baane amma naannoo Sandaafaa laga Xaafoo kana qabannee jirra. Mee amma nuti asitti waanuma ija keenyatti tole ilaaluudhaaf konkolaataa keessaa kan nuti buune. Amma naannoo nuti argamnu Barrak naannoo jedhamudha. Finfinneetti dhiyeenyumatti qe'ee argamudha. Lafa baay'ee diriiraa iddoo baay'eetti qe'ee namootaa garasitti argita. Tulluu Yereer guddichallee fuuldura keenyatti argina. Waa baay'eetu jira naannoo kana. Boqonnaadhaafis akkasumas immoo haaluma naannoo kana ilaaluudhaaf iddoo kanatti buuneerra. Deemsi keenya gara kaaba biyya Itoophiyaa jedhamu kanaati yookaan immoo gara lafa Oromoo gara kaabaa jirutti imala jirra har'a kana. Imala keenya keessatti daawwattoota keenya maal akka ture nuunis maal akka argine tarii waan hubannoo gaa argachuu qabu daawwattoonni keenya warri karaa kana imalanii hin beekne jennu daawwattoota keenya biraan geenya yeroodhaaf amma kan jirru naannoo Barrak jedhamudha. Televezyiiniin OBS yeroo hundumaa hojiidhaaf gara Oromiyaa garaagaraa keessatti gaafa imalu waanuma karaa irratti argee waanuma ofiisaatii daawwate ija daawwattootaatti agarsiisa. Achumaanis immoo aadaanumti daawwannaa waanuma qabnu daawwachuu waanuma jiru daawwachuu illee nama keessatti akka dagaagu namni iddoo dhaqee beeku irratti waa akka irra deebi'ee yaadatu kan irraanfate yoo jiraate namni biraa immoo imala karaa deemu sanarraa immoo waanuma argaa jiru kanarraa akka waa hubatuudha kaayyoon qophii keenyaa kana. Faana gaazexeessaa keenya kanaan egaa ganama nuti yeroon kun amma baay'ees dadhabnees miti garuu waanuma naannoo kanatti argine daawwattoota keenya daawwachiisuu fi akkasuma amma bakka baaneef qaqqabnutti immoo daawwattoonni keenya yoo nu faana bu'an waan baay'ee daawwatu ennee yaanna ammas nu faana bu'aa. Imalli keenya itti fufeeraam gamaa gamanatti gaarreen xixiqqoo mukkeen gaggabaaboo ofirraa qaban
kanneen qotiisaa fi tifkataaf oolan hedduutu jiru. Manneen walitti sissiqanii gamaaf gamanaa mul'atan immoo darbee darbee naannoo sanaaf miidhagina guddaa uumaniiru. Nutis waan nutti dhaga'ame waliin haasa'aa yeroo dheeraadhaaf immoo calli jennee bitaaf mirga keenya ilaalaa deemaa jirra. Gidduu gidduuttis konkolaataa keenya keessaa buunee waa daawwachaa uumaaf uumama Rabbiis dinqisiifachaa haala jiruu fi jireenya Oromoo naannoo kana jiraatanis ilaalaa imala keenyatti fufne. Akka tasaa ta'ee gara itti imallu kana namni nu keessaa sirriitti beeku jiraachuu dhabuun nu keessatti yaaddoo uumee ture. Imalli gara kaabaa kun anaaf qofa osoo hin taane miiltoowwan kootiifis haaraa ture. Konkolaachisaan keenya Mangistuu Qinaaxxee nutti argama. Mangistuu mee imala asii kaanee amma Wallootti deemnu kana akkamittiin ilaaltaa? Daandiin kun akka ilaalutti akka sammuu kootti yaadutti daandii dheeraadha natti fakkaata. Haa ta'us malee immoo Rabbiin wajjin jira. Konkolaataan keenyas konkolaataa amansiisaa waan ta'eef wanna sodaan nu qabnu hinuma deemna jedhee yaada. Akkuma koo kanaan dura gara Walloo kana deemtee hin beektu? Deemee hin beektu. Garuu odeeffannoo qabna. Odeeffannoo. Sa'iid Hussein Abdulqaadir ogeessa kaameeraa televezyiinii OBS. Ati hoo maal fa'aa arguu dandeenya jettee yaaddamu? Yeroo baay'ee Oromiyaa keessa kallattii yeroo imallu waan hedduu daawwattoota keenya biraan ni geenna. Ogeessi kaameraas egaa dirqamni isaa kana daawwattoonni keenyas kana ni eegu nurraayi. Daandii har'a imallu kana gara Wallootti kan imallu daandii kanarrattis hanga achi geennuttis daawwattoonni keenya waan hubachuu qaban waan irraa barachuu qaban waan nama gammachiisa hunda isaan biraan geenna jedheeti kan yaadu. Isaaf garuu daawwattoota keenya kan jedhuun nindeema Walloo ka'een deema gara Walloo. Kottu yaa bareedduu kottu yaa magaalaa dammee wajjin oollaa. Kottu yaa bareedduu kottu yaa magaalaa dammee wajjin oollaa. Amma faana keenyaan imala Oromiyaa daawwachaa isin wajjiniin kan turru ani Margaan Gaasuu Folaansaa Waaqumaati. Garuu faana keenyaaf illee miti faana konkolaataatiin imalaa jirra. Amma garuu faana keenyaan kan nuti imalaa jirru. Egaa gara kaaba Oromiyaa kanatti ol deemaa jirra. Amma kan jirru lafa Halaltuu jedhamtudha. Godina Shawaa Kaabaa jala jirti akka haala bulchiinsa Oromiyaa yeroo har'aa kanaani. Magaalaan duuba keenyatti argamtu kun immoo magaalaa xiqqoo Miqaawaa jedhamtu kan aanaa Halaltuu kanadha. Qorannoo maquma Halaltuu jedhu kanallee osoo waarraa arganne gaarii ture. Halaltuu jechuun sibiilii akkasumatti akka nutti fakkaatutti muka Halaltuu jedhamutu jira. Iddoo baay'eetti laga Halaltuu jedhamu argitaa, biyya Halaltuu jedhamu argitaa. Halaltuu maqaan jedhu kun iddoo baay'ee jira. Keessattuu lagni baay'ata. Ani illee kanuma jechuu barbaadeen mukti Halaltuu jedhamu yeroo baay'ee bishaan keessatti kan inni margu. Bishaan keessatti ani amma gaafan tilmaamu qorataallee ta'uu baattu mukti sun jireenyi isaa bishaanii waan wal qabate wayi jireenya qurxummii wayii fakkaata jireenyi isaa. Yoo bishaan guutee dhufu immoo jalaa gaduma jedheetuma gaafa bishaan darbe immoo deebi'ee ka'a. Mukti kuni baay'inaan bona guddata. Ganna immoo mataa gadi qabata. Garuu seenaan Halaltuu jedhu kun dhuguma lafa kanaan wal qabataa kan jedhu immoo qorattootaaf dhiifnee jirra. Tarii nutu nama asitti hin arganne malee tu asitti arganne namni kana salphaanumatti waan nutti fakkaata. Sanas ta'e kana maqaan Halaltuu jedhu kun maqaa mukaati afaan Oromootiin. Namni odeeffannee illee irraan arganne hiikaa isaa. Kanaaf warri qoratu hojii kana toorratti hojjete gaariidha innaa lufaana ba'a. Halaltuun kun sirba baay'ee qabdi. Naannoon kun tarii lafa baddaadha. Akkuma ati jette mukti Halaltuu jedhamu kun immoo lafa jiidha qabutti iddoo muka laga qarqara itti marga waan ta'eef tarii lafti kun lafa baddaati. Lafti iddoo baay'eedha bishaan qabu waan ta'eef mukti kun iddoo kanatti baay'achuu danda'a. Baddaa jennaan waan yaadachiifte walaloo hawaasa keessa jiru wayii sirbuma aadaa kan yeroo baay'ee baadiyyaatti kan inni sirbamu. Baddaa diggisee turoobaa dalagni boosee iftaanii wayyaa dingissee jabooraa kanatti boochumimmaan walaloo jedhu dhageessee beektaata? Dhaga'een beeku kanas moo fedhiisa? Sirba baay'ee bareedaa dhagaa.
magaalaa Alaltuu Dabarree kan itti dhufne immoo magaalaa Shanooti. Magaalaan Shanoo magaalaa aannanii fi dhadhaan badhaate akka taateen odeeffadhe. Magaalaa aannanii fi dhadhaan badhaate kana keessatti garuu waan akka dhadhaatti qophaa'ee waan Shanoo Lagaa jedhamutu qophaa'aa ture. Maaliif akka ta'e garuu nama deebinaaf kennuun dhabe. Tola gamargaa imaalli keenyatti fufee jira. Amma magaalaa Shanoo geenye jirra. Shanoo kanatti maalii yaadattame? Shanoo kana dhadhaadha kan fakkaatu kan tolfame warri tsoom yookaan immoo warri dura egaa dhadhaan akka durii hin jiru. Dhadhaafaa kan hin nyaanne. Dhadhaafaa kan hin nyaanne yoo jiraate hin nyaata. Kanaafuu ittootti dabalamee akka hojjetamudha. Ittoo akka mi'eessuudha. Beeksisan ta'in malee. Yeroo tokkotti miidiyaa biyya kana dhibbisaa ture. Beeksisni isaa oomisha fuduraalee fi muduraalee adda addaa irraa kan bakka dhadhaa buusanii hojjetan. Cuunfamee walitti hojjetamu. Dhadhaa qabsiisanii kan hojjetanidha. Sanaaf amma miidiyaan dhiibbaa qabus ofirraa qabdee arguu dandeesseetta jechuudha. Jira garuu wanti sun amma. Yeroo tokkotti miidiyaa biyya kana Shanoo wanti jedhu ture. Garuu Shanoon sana miti gaa tarii biyya kanatti oomishamuu danda'an duwwaan isaa. Asumatti oomishama. Shanoo kan jedhamu kun lafa Oromoon irra jiraatu gara kaaba Oromiyaatti kan argamu. Aanaa Qimbibit keessatti kan argamu magaalaa Shanoo jedhamtutu jira. Magaalaan kun magaalaa akkuma carraa ta'e immoo tarii maqaan waan sanaas kan dhufe. Magaalaan kun naannoon kun walumaa galatti dhadhaa oomishuudhaan beekamu. Oomisha dhadhaatiin akkasuma itittuu baaduu qinxoo kan jedhani wantoota akkasiitiin beekamu. Naannoon kun tarii magaalaa Finfinneetti gabaa magaalaa Finfinnee kan dhaabatu wantoonni akkasii kun aannan fa'aa horii baay'ee waan horsiisanii fi naannoo magaalaa Finfinneetti gabaa baay'ee gabaa Finfinneetiif kan ta'u asirraa dhaqa. Shanoon magaalaa reefu guddinarra jirtudha. Akkuma argaa jirru gamoowwan tokko tokkos keessatti mul'achaa jiru. Tarii dinagdeen naannoo kanaa uummata naannoo kanaaf ta'aa jira ta'uu danda'a. Qilleensa qabbanaa qaba. Dura magaalaa keessa darbine keessatti lafa baddaa akka ta'edha kan nuti kaafne. Ammas haaluma jireenya naannoo kanaa yoo ilaalte qabbanaadha qilleensi isaa. Qilleensi qabbanaa ta'uun immoo jireenyaaf mijataa ta'uun ooltu jennee yaadna. Waa'ee qilleensa qabbanaa kana yoo kaaftu naannoon kun maqaa itti waamamuu qaba. Firma baay'ee qorraa ta'uu isaarraa kan ka'e Shanoo kanarraa qabee akkas magaalaa Dabra Birhaan jedhamu kan naannoo Amaaraa keessa jiru gidduu kana warra jiran naannoo jiran kun warri afaan Amaaraa dubbatan xabasee jedhaniitu waamu. Qorri isaa baay'ee waan baay'ee nama miidhuu fi xabasee waan akkasii jedhaniitu waamu. Lafa maqaa beekamaadha. Naannoo abbichuu kana keessa qabate. Abbichuun gara kanaan jira amma addunyaa irratti miila duwwaadhaan fiiguudhaan namni beekamu Abbabaa Biqilaa naannoo kanatti dhalate. Asiin daandii kanaan duuba kan inni itti dhalate. Abbichuun duubaa kana jira. Tarii qorraati jettee naan hin kaase gaadhaan. Abbichuun akkuma ati kaafte qomoo Oromoo keessaa warra gootota Oromoo keessaa tarii isaan kunis gosaan ta'uu danda'u. Garuu maqaan abbichuu jedhamee waamamu kana gadi jira. Gara kanatti gara iddoon amma jiru kanarraa gara harka bitaa keenyatti argama. Gara Fiichee Jiddaa asiin jiru. Gara sana ta'uu danda'a. Abbichuun gosa Oromoo beekamaa bal'aa. Gosa Oromoo beekamaadha. Kanaaf egaa daawwattoonni keenya egaa magaala kanatti wanta argine kana magaala biraa immoo gaafa seenne waan argine asumaan hordofne isaan daawwachiifna. Ammas nu faana bu'aa jennaani. Shanoo bira dabarree kan nuti itti dhufne immoo aanaa Qimbibiit ganda Daalotaa jedhamutti. Daandii konkolaataa cina manneen ijaarsa addaatiin ijaaraman qe'ee magariisummaan isaanii alaalaa nama hawwatu argine nus ija kaameeraa keenyaatti naanneffanne ofiifis waan argine daawwachuuf qe'ee kana seenne. Kota. Laakki manan seenu kana. Manan seenu qarqaruma kana. Manan seenu qe'ee haadha kootii na yaadachiise. Ani gara Ambooti. Oromoo Amboo kana. Olaansaa amma nuti kan
itti argamnu aanaa Qimbibiit ganda Daalotaa jedhamutti kan argamnu. Ani gaafan iddoo kana dhaabadhu qeedhuma maatii keessatti dhaladhee guddadhee jireenya baadiyyaa jireenya baay'ee namatti tolu yaadadhe. Kana fakkaata qe'ee Oromoo. Baay'eensaa naannoo kanatti keessumattuu wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu akkaataan ijaarsa mana isaanii xiqqoo ishee addummaa qaba. Akkuma bal'ina lafa keenya Oromiyaa keessatti akkaataan itti mana ijaarrannu akkaataan itti jiraannu haala qilleensa naannoo waliin uummanni kun ogeessadha. Akkuma haala qilleensa keessa jirutti akkuma lafarra jiraatutti mana ijaarrata isaa bareechata. Amma waama qe'ee kana keessa yoo argite waan baay'ee argita. Ani itti dabalataan ogummaas asitti jiru fakkeenyaaf manoonni akkanatti ijaaraman kun ogummaa guddaadhaan waan miidhagina guddaadhaan ijaaramanii fakkeenyaaf amma naannoo kanatti mukkeen baay'een hin argamanii baargamoodha baay'inaan kan mul'atu. Kanaaf isaan qoraaniif waan ta'u ganna waan bobeeffatan illee amma fuuldura keenya kana irratti kaboota kanatu argama. Kunis immoo qabeenyuma horii irraa kan harkaan hojjetamedha. Walumaa galatti qe'ee miidhagaa kanaa yoo ilaaltu waan sitti tolu baay'ee argita. Kan amma namni kaameraadhaan ilaalu waan biraatti fakkaachuu danda'a. Kun kabootadha. Akkuma ati jette yeroo kanatti naannoo kanatti horii horsiifatu. Horii horsiifatan kanas akka kanaan dura barame uummata Oromoo biratti akka barame dirreetti bobbaasanii dheechifachuu qofa miti. Naannoo kanatti amma keessattuu horii aannanii horsiisuudhaan beekamu qeenumatti horii horsiisuudhaan beekamu. Sanarraa immoo marga haamanii iddoo tokkotti kennuu fi kosiisaan baasan immoo akkatti kuboota ta'anii kuboosanii qopheessanii ibidda tajaajila adda addaatiif ittiin oolu. Yeroo iddoo kanatti amma humni ibsaa yookaan immoo inni nuti korneettii jedhu hin jiru. Kanaan fayyadamu kun waan baay'eedhaaf fayyada jechuudha. Kunuunsa qabeenya uumamaatiif si fayyada. Ogummaa naannoo biraa kan biraa kana laftumti isaallee yoo ilaalte gabbataadha. Amma fakkeenyaaf kan kanarraa hafe dikeensa amma lafa kanatti otoo argite kaameraan keenya amma akka qabatu beekuus baannu ogummaa biraati. Kana yoo fudhatte immoo ogummaa biraati. Ilaali yeroo ammaa kana maallaqa guddaa baasee namni magaalatti dallaa bareedduu ijaarrataa. Isaan kun garuu dhagaadhuma ogummaa isaaniitti fayyadamanii hojjetanii kun karra ittiin seenanii qe'een akkam namatti tola seete keessa isaallee otoo seentee ilaalte amma waan miidhagu baay'ee argita. Jireenya miidhagaadha. Gara kana duubaanis ilaaluu dandeenya. Kun matuma isaatti akkuma jalqaba jedha akkuma kaboota dhagaanumarraa dallaa ijaarratanii kunuunsa qabeenya uumamaatiif sabiraatiif ta'eera. Mana iyyuu irraa ijaarratanii iddoo kanas immoo mana kan isaan irraa ijaarratanii dhagaan kun immoo dhagaa baay'ee gurraacha baay'ee jabaa kan ta'e dhagaa filatamaadha. Lafti isaa dhagaa akkasii qaba. Lafa baddaa waan ta'eef iddoo tokko tokkotti lafa baddaa kanarra dhagaan ni jiraata. Waa'ee mana kana wanti tokko kan jennu lafa baddaa kanarratti yeroo baay'ee mana ol buutaniitu ijaarratu. Maaliif akka ta'e beeku tarii isaanii maaliif akkas godhan beekamuu baatullee gadi xiqqeessu baay'ee ol fageessanii sun immoo ho'isa naannoo akka dabaluuf ta'uu danda'a. Mana kana yoo ilaalte immoo waan ajaa'iba. Nutis karaa deemna waan ta'eef keessa isaa gaafannee gallee ilaalluu baannus mana kana amma dhagaarraa ijaaranii. Mee amma warri kun amma ogeessa akka ta'edha. Warrum qe'ee kanarraa yoo waa otoo odeeffanne gaariidha. Wayis irraa odeeffachuu barbaanna. Fakkeenyaaf maatiin humti iddoo kanatti dhufanii walitti gurmaa'anii jireenya akkanaa keessa jiraachuun waan baay'ee namatti toludha. Maatiin immoo yoo arganne waanuma saba akkamii nama akkamitti waliin jiraata kan jedhu illee otoo isaan irraa haasofsiifne yeroo baay'ee akkuma aadaa uummata Oromoo keessatti maatiidhaan gosaan jiraata. Oromoon baay'inaan jireenyi isaa iddoon qubatan akkasii tarii isaan kun maatiidhuma tokko ta'uu danda'a. Otoo argannee gaafanne garuu bayeessa qe'ee baay'ee bareeda. Mana akkasii ijaarrachuu kana iddoo baay'eedha badeera. Hin mul'atu. Tarii gara kanatti jiraate malee garbuu waan oomishaniif isaan salphaatti garbuurraa kan haamamee ijaarratan. Barsii yookaan gaabaa jedhama kan midhaan irraa haamtee gara kaanitti citaarraa hojjetu amma iddoo baay'eetti sun badeera. Mana akkasii kana arguun iddoo baay'eetti amma waan
intinaa ta'eera waan baay'ee argamaa hin jirredha gara mana qorqoorrootti jijjiiramaa jira. Asumatti argite kun asitti jijjiiranii jiru itti jijjiiraati jiru. Iddoo baay'eetti amma Oromiyaa keessa yoo deemte citaa kana gara qonnaatti jijjiiraa jira namni dheedinsaaf yeroo baay'ee kan oolu kan irraa hafe immoo migira isaa guuranii hodhaaf oola kan irraa hafe immoo aamanii manaan ajjeerratu amma immoo qonni waan babal'achaa jiruuf baay'ee in argitu migira barsii garbuutiin kan ijaaramaa jiru. Qe'ee bareedaa, qe'ee miidhagaa. Qe'ee Oromoo bareedaadha. Oromoon as jiraatu kun qomoo kamirraa latee akkas ga'es odeeffachuu barbaanne manneen qonnaan bultootaan ogummaa addaatiin dhagaadhaan ijaaraman kanneen ijaarsa manneen ammayyaa fakkaatan kana akkanatti hin daawwanne. Mee maqaan keessan eenyu? Daggafaa Tsaggaa. Tsaggaa eenyu? Dinagdee. Dinagdee eenyu? Araddoo. Araddoo eenyu? Araddoo gaariidha. Mee manni keessan isa kam? Kana kaa. Isa kana? Mee akkamittiin akkanatti ijaartan isin amma sa'aatii kanatti amma dhakaarraa maalirraa? Dhakaarrani? Amma mana nu taa'e hin dheedhiga. Asum keessa jiraattu moo isin dhiyeenyaas galtan mee? Xintiidha. Yeroo dheeraadhaaf as jiraachaa turtan. Ara mangistu alamana jano gisee jano dubbii akka hunatti midhama jano gisee jano deeminaata. Mee maqaa keenatti? Darajjeen jedhama. Darajjee eenyu? Wayyeecha. Wayyeechaa eenyu? Dinagdee. Dinagdee eenyu? Araddoo. Araddoon kan eenyu? Quxxusaati. Quxxusaan kan eenyu? Kan baabbuuti. Baabbuun kan eenyu? Baabbullee bakka kanarraan beeku. Amma kana beektu. Amma abba torbaatti. Haa ta'u galatooma. Isin mee Oromoo gosa kami? Oromoo yaa'u Oromumaa. Qe'een akkanatti isin iddoo tokkotti ijaartan kun qe'ee maatiiti moo nama garaagaraatis? Jechuun garuu qe'een kun sirriidhayyuu yaa'u baadan as keessa waan hin jiraanneef baadan waan hin jiraanneef teewliddiidhaan nam tokkorraa kan ka'een qe'ee kana ijoolleen guddiftee waan kanarra geecheedhaan jechuudha qe'een kun. Mee ijaarsa manaa kana isin akkanatti dhagaarraa ijaartanii jireenyi kana dura yeroo dheeraadhaaf as jiraattan akkanuma dhagaarraa ijaartu moo kanaan dura maalirraa ijaaraa turtan? Yoo duraan dursee garuu dhagaadhaan kan ijaarru manni yeroo kana kunoo kanaan kan ijaaramu amma immoo yeroo immoo tuulliddiin isaaniitti guddateen muka dhaabbataniitti mukarraan qaamin isaa muka waan ta'eef mukarraan akkasitti dhaabbataa deeman jechuudha. Ati mee abbaan kee akaakayyuun kee jiru? Jiru. Mee ati akaakayyuun du'anii jiru abbaa jira jechuudha. Abbaan kee ijoollee meeqa qaba? Abbaan kiyya ijoollee 7 qabaanaani 7 naan jechuudha. Ati hoo maatii qabdaa fuute? Maatii qabaa yoo maatiin kiyya 2 yoo haadha warraa wajjin 4 ta'een gala jechuudha. 4 taatanii gala. Mee namoonni wal beektu baay'inni keessan beektu amma manoota kana keessa kan jiraattan? Baay'ina garuu maatii wajjiniin akkan tilmaamutti gara nama 100 jedheen tilmaama garuu as keessatti jechuudha. Teewliddi dhufee jedha yoo nama 100 nama 100 aga ta'uun nan wannoo jedha jechuudha. Olaansaa Gaafaana gaazexeessaa keenyaan gara itti maluu jirru dura daawwattoota keenyatti himneerra osoo imalaa jirru immoo qe'eewwan akkana babbareedan abbootii keenya ulfoo kana jiruuf jireenyi isaanii maal fakkaatu haalli ijaarsa mana isaanii waan qotatan waan horatan waan nyaataniif waan dhugan illee akkanatti daawwannee jirra. Egaa naannoo kanatti akkuma carraati naannoon kun manni akkatti ijaaran keessumattuu akkaataan isaanitti mana ijaaran bareedduudha. Amma yoo ati natti dubbattu fuuldura kee gara kanatti yoon ilaalu akkuma mana isa citaarraa hojjetan kanatti qorqorroos garuma sanatti geessaniiru. Uummanni kun tarii filsifinnaa mataasaa qaba wanti akkatti inni godhuuf falaasama mataasaa qaba. Tarii qorannoo barbaada akkaataan isaanitti mana ijaaranii akkuma inni siin jedhe immoo maatiidha warri iddoo kana jiraatan jedhe kun akkuma jalqaba jedhe akkaatuma Oromoonitti jiraatudha iddoo baay'eetti maatiin naannuma kanatti abbaan yoo as jiraate ilminnaa fuudhe asuma naannumatti ijaarrata. Walumaa galatti akkasumatti godhatan fakkaata waan bareedaa. Walumaa galatti qe'ee bareedduudha namni walitti siqee kan mana ijaarratuuf dawoo walii ta'a. Yoo iyye walii birmata yoo dadhabe wal kaasa
yoo hojjetu wal gargaara. Kanaaf jireenya gamtaasaa cimsata. Kanaaf jireenya baay'ee namatti tolu kana qeeba bareedduu kana arginee jirra. Imalli keenya itti fufa ammas yoo nu duuka deemtan yoo nu faana imaltan ammas waan baay'ee argattu OBS wajjin turtii gaarii. Goota seena. Goota seena. Osoo dabri gaa. Dabra. Waan bishaanii nutti gootan iddatti. Ani gara naaneera. Ilaa farsoo fidau gaa. Ilkaasin dandeessi akaa'e. Maa innarra maaltu jiraarra? Maabara qaban. Maaliif wal geessan asitti? Aadaa keenya fi Amma kana sitti wal geenye. Amma kunillee Mikaa'eela. Waggaa dhuguu kana sila amantii qabni. Waaqa malee tolli jenneet immoo lafa kana irratti isa waggaa kananne midhaan kun nu ta'a. Minaalbaat ammoo nabsaatii keenyas akka kiristaanaa kanatti nabsaatiin keenya immoo waaqni haxaatii malee akka nu taqabbalu jenneeti. Oduu garaa keenyaan taane kana finnee raawwannee mutsowaatis kenninee iyyeechafis kenninee kan dheebotee kenninee kan beela'uufis kenninee raawwannee rabbi keenya faxaarii kana kadhachuudhaaf malee nu amma caaqaa wayii sikkaaree wayiin waan tokko gumbidinnaadha bakka kanan ta'e. Guyyaa ji'aatti gaaf tokko walitti dhuftu? Ji'aatti gaaf tokko walitti dhuftanii waliin nu ji'aatti immoo akka xuwwaatee qabna xuwwaa. Isaadha amma kun kanarraa sun dhuftarree? Xuwwaa sanadha kanarraa kun? Kaaleecha gaa isin amma immoo. Kaaleecha ture har'a shiirraa haftee dhuftanii? Firat dhufe. Xuwwaati santu deeme malee. Xuwwaati santu immoo abbaa taraa ga'e kan ji'a baasu sun deeme malee. Wantoonni asitti hafte kun immoo nu ollaan kun hin dhumna maqaa isaatiin jecha. Iddoo tokkotti. Televezyiiniin keenya televezyiiniin OBS kun egaa aadaa, seenaa, duudhaa haaluma jiruu fi jireenya Oromoon jiraatu kana kan daawwattoota keenya biraan geenye yeroo baay'ee har'as baay'ee gammannee jirra nuyi. Abbootii akkanaa taa'anii waliin mari'atan, taa'anii waa'ee aadaa isaanii dubbatan kana argannee jirra. Akkamiin amma maalni maala nu badheesitti akka carraa ganuuti mana kanallee dhufnee isaanitti dabalamne keenya dhuftanii akkasumatti hin deemtanii waan qabnu waan qopheeffannee qabnu nyaadhaa dhugaa jedhanii nu gashanii kun akkuma argitu gaa uummanni bal'aan kun aadaa amantaa barsiifata adda addaa qabu. Uummanni kun amma akka isaan nutti himan kanatti dhimma iddoo kanatti dhufaniif taa'anii iddoo tokkotti waa nyaata waa dhuganiif qabu. Isaan kun amantaa isaanii amantaa kiristaanaati. Amantaa kiristaanaa kana keessatti immoo sirnoota waan adda addaa akkaataa uummanni keenya ittiin jiraatu itti jira. Kaleessa sirna wayiitu ture amantaa kana keessatti mana kana keessatti wayiitu ture. Isa guyyaa kaleessaa sana sirnichas ture har'a immoo deebi'anii qe'ee kanatti waa nyaachaa waa dhugaa jiru wajjin jechuudha. Haala jireenya adda addaa qaba. Akkuma gooreef akka gooroof gooree keenyaatti aadaa fi safuu barsiifata adda addaa qabna waan ta'eef uummanni kun immoo baay'inaan kan isaan qaban waan kanadha akka carraa isaan keessatti argamne. Akkas wanti guddaan amma fakkeenyaaf yoo dhimma qabaate Oromoon yoo aajaa wayii qabaate yoo cidha qabaate yoo afooshaa qabaate gaafa sana booda deebi'ee qirraarii hafe akkasuma waan hafe waliin nyaachaa waliin haasaa waliin taphataa achuma waa'ee jiruuf jireenya isaatii mari'ata jechuudha. Nuyis kanarra dhufne kun waan manni isaanii qabu nuu kennanii jiru. Ani farsoo nan dhuganan jaaladhasi. akkasuma egaa farsoo dhugdanii shukuri shaggaadha. Akka Oromoo keenya gaarii isin ama asagganaan. Maaliif waan kaleechi garuu xuwwaatu jira kaleessa garuu isin beektanii nusin beekna kuni gaariidha. Amma kaleessa kan nu kaleecha irraa tarafte immoo ollaa walitti dhufeetoo tasmaamma'ee miidhaganii wajjin dhuguu kanaaf. Dhufaa isinis nu fiddan. Maabarri mee maal faa walii gootuu akka midhamee waan isaa?
Maabarri jechuun maabara garuu waan aadaa keenya sun jechaadha. Tsuwwaa garuu waliin dhugan. Tsuwwaa jechuun aduu abbaan suni maabartanyaan sun aduu bees. Maabara kana akkamitti walitti ijaaramu dura? Maabara dura yaa'u gara garaa walitti dhufa nama. Walitti dhufeeti tsuwwaa wannoo jedhan beeta kiristaanaa amantii isaatiin. Amantii isaatiin waggaa wannoo jedhu isa wannoo jedhanii aduu isanis immoo abbaan suni maabartanyaan sun aduu jechaadha. Taskaara isaatis obbola akka obboleetti qoxarama maabarri jechuun aadaa keenya kan dur xinti masaratiidhaan dhufe innaa isa aduu du'anillee taskaara walii baasu walawaalu gammachuuf gaafa gaddaa sirrii aduu arbaa taskaara baasa aduu arbaa aduu isanis immoo anka bakka beet seeran akka aadaa keenyatitti bakka awwaala saniin gahee boo'ee wajjin akka obboleessi jalaa wannoo jedhetti jechaadha wannoo jedha. Indagana maabar san erga baasee booda immoo ollaa ofii akka seera keenyatiin qarraariin kanaaf illee ta'u wanna jiru wajjin wanna jechuutu irra jira jechaadha. Dabareedhaan waan nyaata waan dhugan qopheessu. Nama dhuunfaa qopheessa moo garee qopheessu? Maabartanyaa keessa kan jiru. Anama fakkeenyaaf garee maabara isin jettan kana yookaan waldaa keessan keessa waan jiraadde ji'aatti na qaqqaba waggaatti na qaqqaba akkas naannessineen akka nama tokkotti qopheessa. Akka bisaattiin amma kan jedhamu akka aadaa keenya keessatti jechaadha. Handaabbee daabbeen kan jedhamu hin jira. Isa kan baasu illee hin jira inni immoo akka itti hin ramadama. Gizee akkanaa situ baasa gizee akkanaa situ baasa gizee akkanaa immoo maabara kan baasu jedhamee hin jedhamu hin jira illee hin jira. Akkuma carraatti baa yeroo baay'ee. Nyaatanii dhuganii qofa moo an biraa wanti wal gurgaaru jiru? Wanti birrii fa'aa. Jechi amma namni tokko achi keessa dhukkubsata waan tokko ta'e mana yaalatti illee geechuun qarshii walitti buusanii jechaadha. Mana yaalatti illee geechuun dirqama qabu. Dhaqanii wal gaafachaa. Amman bal'ata moo jechuun warruma qe'ee maatiidha moo fageenya irraa? Fageenya irraa hin jira. Fakkeenyaaf amma gara gimbii gahoo jechuun jira. Maal fa'iitiin sababeeffattu amma yeroo baay'ee naannoo nani dhaladhee guddadhetti amma maabara fardaa jedhu namoota farda ciccimoo qaban yookiin nama farda taphaan beekan nama garmaamaan beekantu akkuma wal fakkaatanitti fardillee fuulaa walirraa baheedhu mitiire akkuma wal beekanitti walitti dhufu gaafa ximqataan deemu gaafa goojee deemanii taphatu sana keessa immoo aadaa wal gargaarsaa akkuma isin amma jettan kana guddifachaa deemu jechaadha. Sirriidha. Inni kan keessanii kun isaan walitti dhufa. Garaagarummaa kan fardaa jechuun amma keenya waa'ee amma gombisa gizee masqalaa hin jira gizee masqalaattis irreessa keenya fudhannee mandararra zorree irreessa kan kennina saniin booda immoo inni bakka gizee masqalaati keenya aadaan gara garatti layya'amuu hin danda'amu. Biyya wanta wajjin faa wal qabatu. Gara beeta kiristaanaati. Amma fakkeenyaaf guyyaa kam gootu? Guyyaa maaramii guyyaa Mikaelaatti. Hundumtuun maqaa akkuma barbaadanitti. Garma gara akkuma sanbataa. Akkuma barbaadanitti. Maaramiin jira. Jireenya biraa akkamiin jiraatu? Jireenya qonna keessatti wal gargaarsa akkuma maabara kanaan jiru gara kan jira. Jechuun amma tokko wanno jechuun jechaadha. Qonna keenya amma haala mangistii nama tamarsanis jechaadha. Haala sanii meeshaa inni nu kenne sanii isaanis wannoo jenne isaanis oomishne madaabaraas wannoo hundaanu sila wannoo jedhaniifu tokkotti yoo hojjaan ajjaade hundi wal gargaara. Waan aadaan daboo fa'aa kan aadaa daboo keenya hin qabne inni isaanoo qabaatan isaan biraa bakka hojjaan ajjaade aadaa hin qabne akkuma walumaa irratti wanna hunda jechaadha. Daboo jechuun farsoo naqanii daggafamee qanii tokkoof hojjetu. Ammoo sunis daboo baasaa farsoo naqee akkasumatti daggafatee eeggataa dhaqanii hojjetuuf akkanatti hojjetu. Aadaa bareedduu jira jechuudha. Kun hedduma hunda jira. Keessaniis akka carraa dhufne. Sirriidha. Waan bareedaa. Sirriidha. Egaa nu akkuma dura dubbanne televizyiinii haaraa OBS jedhamu irra hojjenna. Ani Margaan Gaasuun jedhama. Inni Olaansaa Waaqumaa jedhama. Televizyiiniin keenya kun yeroo baay'ee kan inni irratti hojjetu fakkeenyaaf seenaan sabni kun qabama namoonni bebbeekamoon saba kanaaf qooda guddaa ba'an gootonni durii kan Oromoon har'a isin afaan kan akka dubbattan isintu kana ture har'a ammoo Oromoon har'a kana fakkaata inni hawaasum keenyatti deebinee himna. Sirriidha. Oromoon durii gizee amma Haile Sillaaseedhaanuu qabee gizee dargii gizee Mangistuu Hayilamaariyaamuu
afaan kana bitannee raawwannee sidaama kana malee naasaanii ganaa gazzaba sanii billee raawwanneeti maaloo bakka tanaa nu gaggeechadha jennaani. Seerri Oromoo kuni qinxaawidhaawi waaqa kadhatee kan bulu kan waaqa beekee bulu yoggaa waan tokko rakkatee waan isboona godhee waan tokko fudhatanii malkaa dhaqanii isgoo itti jedhanii lafa kanallee harka ofii ol qabanii aduu san waan nuu kenna jechuudha. Kanuma nyaanne kana jireenya keenya bichaa muti. Amma seerri Oromoo kuni har'a immoo kan das nama jedhu maaliif har'a nu dhagaamuun kuni mallaa Itoophiyaa keessatti garuu takka anillee ofii kiyyaadan beekaa lafa xiqqoodha malee Amaaranyaan kuni xiqqishumaa namni saffi isbiin kuni maqaan isaa cabee gadi hafnee jirra. Har'a immoo ol ka'uu kana ani bakkulii kiyyaanii kunoo dulloome gadaa ga'ee aduun beeku wayidhaamni ko Oromoodha wayidhi immoo tokko immoo lafuma kanatti dhiibnee deemnaa seerri Oromoo kun maa cabaa bichaadha ni gara kiyya. Galatooma. Mee amma isin dhaloonni keessanii kun maal isinirraa baratu amma ijoollee keessanii maal dabarsitu amma? Hamma jennuuni ijoolleen teenya silammoo nu dulloomne borus immoo isin akkanuma taatanii akkammoo akkanatti naftanii biyyi keenya salaamii ta'ee immooyyuu akka nu gaariitti immoo har'a as geenye kana gaariidhaan immoo isin dabarsinaa isinis immoo bakka kanatti Itoophiyaa irratti haftanii raawwattanii biyya kanaan akka yaamamtanii ijoollee teechanii dabarsitanii jennee kana fa'aa tamaarsifna. Isaan qabanillee haa qabanii qabullee haa baatan malee. Naadhaan amma akkanumatti kun nu astamaaruu deemtanii miti. Waan biraa hin jiru. Biyyi Itoophiyaa salaamii haa taatu biyyi salaamii haa ta'uudhaaf deemtan. Wanti baay'ee guddaani uummanni jira jedhee uummanni kun ijoon nuti har'a tarii akkatti dibanne akkatti filanneef akkatti maalti jenne isinirraa addadha garuu qaamni keenya immoo isinidha. Akkatti isin jiraattan kun namni addunyaan baay'een hin beektu jireenya isin gammaddanii waliin jiraattan kana akkatti isin wal jaalattanii waliin dhugdanii waliin nyaattan kana hin beektu. Kan immoo addunyaa barsiisuun waan tokkodha. Isinis akkasumatti wal jaaladhaa waliin jibbiinaa. Barnoota barbaachisa yoo ta'e daa'ima keessan barsiifadhaa. Qonna keessan akkuma inni iyyuu jedhe waan ammayyaa kana waan mootummaan fidu kanatti fayyadamaati qotadhaa sirriitti jiraadhaa. Nutis guddina keessan barbaannaa isinis addunyaa keessatti mul'attanii akka addunyaan sin bartu eenyummaa keessan akka bartuufidha kan dhufne. Galatooma qe'ee keessanis nu waamtanii kun nyaanni baaxaam Qe'ee bareedduu kana daawwanne akaayis cagadaan akaayis nyaanne biqila wayis qabanneerra. Farsoo dhunneerra akka aadaatti waan aadaa sabni kun qabu. Waan Oromoo dhaqanii waanuma qopheeffate namaa kenna. Waan qopheeffate namaa kenna. Akka uummanni kun wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu waan addaa waan ofii hin qabne siif fidu waan qabu kana hoodhee sii kenna. Amma akka argitu kana akaayii qamadii. Achi nuu kennanii nyaachaa jirra. Waan tokkos gaa waan akaayii qamadii tullu diimtuu tangalaa wajagii manaa bayi lixa biiftuu galgalaa. Baaletti galteetta nuti salaala jirra. Hawaasa akkanatti qe'ee bareedduu kana ijaarratee jiraatuun qe'een keessan qe'ee nagaa ta'u jenneerra. Maalli keenyatti fefeera margaa ammas naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Biraan geenyeerra. Magaalaa akkuma dura imala keenyaan daawwattoota keenyatti himaa turre karaa kanatti egaa daandiiwwan garaagaraarra imala akkasumas waan karaa kanarratti nutti toles daawwachaa waa imalaa waa daawwachiisaa dhufne
amma immoo magaalaan kunis magaalaa miidhagaadha. Magaalaa kana geenyee jira. Magaalaan kun magaalaa baay'ee miidhagduudha. Keessattuu magaalaa ijaarsi gamoowwanii hedduu keessatti baay'atudha. Jalqaba irraa qabnee amma argine kanatti keessa isaallee deemnee aga kana ilaaluu baannu magaalaa ijaarsi babbareedaa keessatti ijaaramaa jirudha. Ijaan arguu akka dandeenyutti. Daldalli garaagaraa ho'aa fakkaata magaalaan kuni. Handhuura daldalaa wayii fakkaata. Akkasuma karaa kanarratti gaafa ilaallu baankiiwwan garaagaraa jiru. Amma gararraa sanatti akkasuma baankii intarnaashinaallii Oromiyaa akkasumas baankiiwwan kanneen biroos arginee jirra. Magaalaan kun magaalota hangammaatti Finfinnee keessa adda baanee karaa kanarratti argine keessa magaalaa miidhagduudha. Magaalattiin naannoo Amaaraa keessatti magaalaa daldala adda addaatiinis beekamtuudha. Industiriiwwan adda addaa qabaachuunis beekamtuudha. Tarii naannoo Amaaraa keessa gara magaalaa jiddu galeessa biyyichaa kan ta'e Finfinneetti dhiyoo ta'uu danda'a. Ijaarsa baay'ee babbareedaa magaalaa ho'ituudha. Akkasumattuu haaluma kanaan dura odeeffannoo qabaninis magaalaa daldalaati, magaalaa industiriiti, magaalaa baay'ee miidhagduudha magaalaan Dabra Birhaan. Akkasumatti egaa nutis daawwattoota keenya waan fuuldura keenya jiru amma bakka baaneef geenyutti daawwachiifna ammas nu faana bu'a. Daawwattoota keenya imala keenya Finfinnee kaanee hanga naannoo Amaaraa Dabra Birhaanitti waan argine isinis arguu qabdu jenne waan odeeffannee isinis otoo dhageessanii jennee isiniif filannee asumatti xumurreerra. Faana gaazexeessaa keenya itti aanuun immoo Dabra Birhaanii kaanee hanga qe'ee Oromoo Walloo geenyutti waan agarre hundumaa isin daawwachiifna. Oraa bulaa. Oromia Broadcasting Service.